جعلها أفتكم نوخني بهادها أبا في كبرة تقودي مسلم تمرا أمو وانزي خدن أهندرا نوخني تهدين كان فود النرام يا ربي أرجاها يا كريم يا خموت ما زاد العالمين تكون قدي تنورا ميفن باسي تكن راحت تما أمري توامرا يا ربي أرجاها يا كريم يا خموت ما زاد العالمين تكون قدي تنورا ميفن باسي تكن راحت تما أمري توامرا نقالكو بالآخرة ما ألسني تأو والأركن فدقويتا ممالو ملأتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كم جبت دعوتك كينيا خفجمو جانة صوت هردفتو تعملتن تي في بك جبت مردو لقين ربي إسنادو كن قبي أو شو عملتن تي في راكن اسمك درم نوردفا نقالكو إسنادو بالآخرة ما ألسني تأو والأركن فدقويتا. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo bakka jirtanii nageenya keenya isinaa ga'u jennee jirra. Eega Ramadaan ni bahee addaan babbannee jirra. Sila nama yaaddanii misin nuti garuu isin yaadnee jirra. Hundaafiyyuu nagaa saayibban koo hundaa wajjinuu isin akkam bagaarraan isin ga'e bagaarraan nu ga'e isin jechuu barbaada. Namoonni hedduun keessan qophiin Awwii Show maal ta'e addaan cite sila ni hafeeyyuu jechaa turtanii addaan cite malee achiin hin hafne abadan xiqqoo biizii ta'uu wajjin sagantaa kuufataa turre jidduudhaan illee niitoorkiin akkuma biyyaattuu badee waan tureef kana sababeeffachuudhaan isinirraa turre amma waan hunduu sirraa'eera fakkaataa walitti deebinee jirra. Egaa gama bohaartiitiin sagantaa garagaraa qabanneetiin inshallah isiniif dhufaa jirra. Simannaan keessan akkami kan jedhuuf ammoo yoo nuti waan gaarii qabannee dhufne akka isin nu simattan abdii qabna. Hundaafiyyuu waan isinirraa turree fi dhiifama nuuf olchaa isiniin jenna. Har'aaf ammoo maaltu jira yoo jettan homaan jiran. Nin qoosee inni jiranii qophii gabaabduu qabadhee isiniif dhufee jira. Qophii guyyaa har'aa keessatti keessummaa jabaa tokko isiniif qaba. Keessummaan kiyya sun hanga dhufuuf ammoo waan garagaraatiin wal bohaarsinaa jechuudha. Durarratti kan isiniif dhiyeessu odeeffannoo bohaartii isiniif qaba. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo mana keessan keessa teessanii kan hordofaa jirtan Hamilton TV banachuudha. Kun qophii Awwii Show. Hamilton TV irraa kan isiniif darboodha. Qopheessa kan isiniif dhiyeessu waan obboleessa keessan Awwii Kadir akkasuma ogeessa kaameraa Mubaarak Bashiir wajjin ta'uudhaan sagantaa kana isin biraan geenya nu wajjin turtii gaarii. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoo bohaartii gaggabaaboo ta'an ajaa'iba uumama ilma namaa keessatti waan jirurraa qorsoomaaf jedhee akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ajaa'iba ilma namaa keessaa haxxishoodhaan wal qabatee darbee waan nama mudatu yeroo haalaan haxxifannu humni haxxishoo keenya lafee cinaacha keenya cabsuu akka danda'udha. Yeroo haxxifachuuf jennee haxxifoo san deebisuuf yaalle ammoo seeliiwwan dhiigaa hedduu mataa fi qaama keenya keessaa rakkoo hamaa nurraan ga'uu akka danda'u dubbatama. Kan biroo ammoo haala ijji keenya banaa ta'een haxxifachuudhaaf yoo ka yaallu ta'e yookiin haxxifoo kana deebisuudhaaf yoo yaalle ijji keenya battalumatti baduu akka danda'udha odeeffannoon an argadhe. Intalli guyyatti jiddu galeessaan jecha 300 dubbatu. Kanaa ol dubbatuu akka danda'an dubbatama jechuudha. Faallaa isaatiin immoo dhiirri guyyatti jecha 30 ol dubbatu jedhama. Ajaa'iba ilma namaa an qabadhee dhufe irraa dhiirri barreeffama xixiqqoo dubbisuudhaan dandeettii intalarra qaba. Akkasuma intalilleen dandeettii jabaa waa dhagahuu dhiirarra qaban. Ajaa'iba birootirraa ijji ilma namaa gosa halluu adda miliyoona tokko ol adda baafachuu ni danda'a. Irra hedduun ilma namaa daqiiqaa tokko keessatti yeroo 25 ol ijji isaa ni limsatti. Jedha maddi odeeffannoo kanaa kitaaba garaa'ib afaan Arabiffaatiin barraa'eerraa gara afaan Oromootti kan jijjiiruu obboleessa keenya Ustaaz Waziir kan isiniif dhiyeessan obboleessa keessan Awwii Kadir.
Daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenyatti akka bohaaraa jirtan abdii qaba. Qophiin itti aantu immoo mee har'aa bakka jirru kanarraa kiiloomeetira 430 qaxxaamuruudhaan Baalee magaalaa Roobeetti isin geessa. Magaalaan Roobee magaalaa guddoo godina Baaleeti. Daawwattoota keenya naannoo sanitti argaman wajjin gaaffiiwwan bohaartii garaagaraa waan naannoo sanii wal qabatan kaasuudhaan turtii gabaabduu daawwattoota keenya naannoo sanitti argaman wajjin godhee jira. Garasiin isin geessa hawwishoo wajjin turtii gaarii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiiwwan bohaartii takka gaafanna hawwishoo irraa qophiidha. Bakki amma nuti jirru kuni Baalee magaalaa Roobee keessa jirra jechuudha. Atillee dhalataa magaalaa kanaati. Kanaafuu naannoo kana wal qabatu tokko si gaafadha. Innillee abbaa toohidaa nama yeroo jalqabaatiif toohidaa biyya kana seensise. Ulamaa keessaa eenyudha? Abi Bakr al-Ansari. Harkatti harkachuu baattee boodarra waan ta'eef. Nama toohida biyya kana seensise. Inni haa jedhume. Ulamaa keessa nama beeku. Namni beeku amma Sheikh Abdurrahman jedhama. Sheikh Abdurrahman Hussein jedhani. Naannoo masgida kamitti argaman? Masgidun Nur. Imam Sheikh Abdurrahim jettee jirta. Sheikh Abdurrahman. Abbaa toohidaa jedhamu kan beekaman yookiin nama toohida yeroo jalqabaatii fi biyya tana seensise. Aalima keessaa eenyu beeyta? Bismillahir Rahmanir Rahim. Namni yeroo jalqabaatiif magaalaa Roobeetan yookiin akkuma godina Baalee kan namni yeroo jalqabaatiif toohida seensise. namni martuu beekuudha. Isaanis muftii jennaani ammatti Sheikh Abubakar jedhamani nama amma tanallee ruuhiidhaan jiran jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini magaalaa kana moo bakka biraarraa dhufte? Bakka biraarraa dhufe. Anillee bakka biraarraa hin dhufe har'a magaalaa Roobee kana keessa argamna. Namni yeroo jalqabaatiif toohida biyya kana seensise. Ulamaa keessaa namni beektan? Ulamaa keessaa biyya kana namni seensise akka biyya kanaatitti nama ulamaa seensise. Maqaan kiyya Ahmed Hussein jedhama. Tilmaamaan Sheikh Hussein Fadis ka jedhaman. Sheikh Hussein Fadis eessa argaman isaan? Isaan naannoo dhalanni isaanii naannoo Baaleeti gara aanaa Ginneer kana gara Sawweenaa. Haji Abdurrahman Imam biyya kana namoota yeroo jalqabaatiif umriidhaalee bulanii qabsoo diinii keessatti illee yeroo dheeraa tattaaffii godhuudhaan itti beelahuudhaan diinii magaalaa Roobee keessatti hanga hadhaatti umriin jiraatuudhaan nama jalqabaatiif magaalaa Roobee tana keessatti diinii beela osoo ilaalin dheebuu osoo ilaalin nama ciniinnatee uummata islaamaa jajjabeessuudhaan hamma yeroo hadhaatitti uummata islaamaa jabeessuudhaan diinii babal'isu tokko. Isaanii jettan? Masgiidni yeroo jalqabaatiif akka magaalaa Roobee kanatti ijaarame. Masgiidni kun maqaan maal jedhama? Eessatti argama ganda? Masgiidun Nur jedhama. Bakki inni itti argamu Duwwaa sadiitti argama. Masgiidun Nuri. Masgiidun Nur. Ayyee. Ganda kamitti argama? Ganda 01. Boon kun namarra waa jedhanii beektaa diimaa kana garteeme namarra waa jedhanii eeggachuun bareedaadha. Kan hin jedhe ganda himte? Duwwaa tokko. Duwwaa tokko.
Masgiidni yeroo jalqabaatii fi magaalaa Roobee keessatti ijaarame kaminni naannoo kamitti argama maqaa isaa maal jedhama? Masgiidni yeroo jalqabaatiif magaalaa Roobee keessatti hundeeffame yookiin asasame Masgiida Nuur jedhama. Innis magaalaa Roobee keessa argama. Naannoo amma nu jirru kanarraa ka meetira 30 fi 40 caala fagaanne jechuudha. Maashaallah. Ganda meeqatti jechuudha? Ganda meeqa keessa argama? Duwwaa sadii keessatti argama. Ganda duwwaa sadii ganda baha biiftuu jechuudha. magaalaa kanatti ijaarame maqaa isaatti ofaanii nabatee maqaa isaatti ofaanii nabatee rakkoon qabu ishii ganda duwwaa ganda kam keessa ka argamu fakkeenyaaf yoo maqaan isaan harkaa bade ganda ayyee homaa rakkoon qabu. Ganda kamitti argama? Ani jiraata ganda kanaa waan hin ta'iniif masgiida naannoo kiyyaati ka beeku tilmaamaan garuu masgiida Nuur na fakkaata. Magaalaaleen ganda meeqatti argama? Ganda naannoo amma nu jirru kana masgiida Nuur jechuun ganda duwwaa meeqa akka ta'e akkasitti haafnoo ayi. Masgiidi naannoo kanatti akka kiyyatti hagam tokko odeeffannoo qabu masgiidu Nuur jedhee yaada. Maashaallah ganda kamitti argama? Ganda baha biiftuu naannoo baha biiftuu asitti kan argamu masgiida guddaa ispaaltiirra argamu. Ulamaa umrii dheeraa qaban ka hanga ammaa lubbuun jiran kan beektu mee hanga 5 yoo dandeesse ol jechuudha. Okay, Sheikh Ghazali, Sheikh Kadir, Sheikh Ali Baafamola na ana Gasaraa keessatti argaman nama guddaa umriidhaan illee deeme nama ilmiidhaan illee bahara aalimuun bimaan alkalima nama jedhamu nama akkasii wahiiti. Kabira ammoo Sheikh Hasan maqaa isaanii garuu amma baay'ee onnen jedhu eessatti argamanii yoo feete naannoo isa Sheikh Ismaa'il jedhamanii qaana Magaasaraa ganda Hoomaa keessatti argamu. Isaanis nama aalima guddaa dur darasaa baay'ee qaraasaa turan amma immoo darasaan bira yaa'anii adda akkasitti jiranidha. Kabira ammoo as magaalaa Roobee kana keessatti Sheikh Adam Ismaa'il nama umriidhaan turan na fakkaata. Kabira ammoo asuma magaalaa Roobee kana keessatti Sheikh Abdurrahiim darasaa Abdallah ibn Baaziiti nama umriidhaan sirriitti deemanii nama seenaa guddaa qabudha. Afur himee mere? Maashaallah takkasi hafe yoo tuquutti illee bareeda. Yaa boo takkittiin suni akka naaf fakkaatutti yaadudha boona. Ayyee bareeda maashaallah yaadiin hedduu gaariidha. Ulama Sheikh Abdurrahman Sarimi eessatti argaman? Askara Naginir. Bakka isaanuma beekaa. Akkasuma beektaa jechuudha maashaallah hedduu gaariidha yaaliin kee. Ulamaa keessaa mee eenyufaa beektan akka naannoo Baalee kanatti? Akka naannoo Baaleetitti ulamaa keessaa. Ulamaa keessaa Sheikh Ahmad Buluuga. Ayyee eessa argaman? As Roobee argaman amma. Ayyee Kabiraa. Ulamaa bakka biraallee haa ta'u. Kan naannoo Baalee ta'ee jechuudha. Kan naannoo Baalee. Ulamaa gurguddaa keessaa eenyufaa beektan? Ulamaa gurguddaa keessaa Sheikh Umar illee jiranii. Sheikh Umar jedhanii. Eessa naannoo kamii argaman? Naannoo Angeetutti argamanii. Sheikh Jailaan jedhanii. Naannoo Aanaa Harannaa Bulluu keessa argamanii warroota kitaaba ta'anii qaraasisanii warroonni quraana qaraasisan ammoo Sheikh Badri fa'a jiranii. Jettee kaati beektu fakkeenyaaf hanga ammallee lubbuun jiran mee hanga nama 5 ta'ee achi olillee yoo dandeesse jechuudha.
Ulamaani magaalaa kana keessa manguddoonni akkuma naannoo Baaleetittu akkuma naannoo Baalee. umrii kanaan umriidhaan baay'ee fagaataniitiin hin jiran baay'eedha isaan keessa awwal irratti namni ani kaasuu danda'u Sheek Abdurrahiim naannoo Masjida Faaruq kan jirani. Asuma magaalaa Roobee keessa jechuudha. Roobee kana keessa jechuudha. Isaan kun seenaa hedduu qabanii mana barumsa salafiyaatti illee ana mataa kiyyaa waggaa 13 kana barsiisan jechuudha. Isaan itti aanan Sheek Abdurrahmaan Adam jedhanii imaama Masjida Nuur Kareef jennisaniiti. Agarraan tanaatti iyyuu nama lubbuun jiru agarraan illee nama imaamummaan jiru. Sheikh Ahmed Buluga isaan ni beeka. Amma numa Ramadaana kana keessa dhukkubsataa turaniyyuu Rabbi afiyaa kennuufi isaan beeka. Sheekota biraa umriin akkasitti umrii gurguddoo qaban. Maashaallah hedduu gaarii yaaliin kan ka'e. علماء هم عمري كيا تنبيكو إمام مسجد النور عبد الرحمن كان جرم بيك mee gootota Baalee kayroo jalqabaatiif qabsoo keessa seenan eenyufa beektan? Haji Adam Saddo. Kayroo jalqabaa qofa naa himaa. Kayroo jalqabaa Jeneraal Waaqoo Guutuu. Isa jettanii? Taddasaa Birruu fa'a. Akka naannoo Baaleetitti Jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoo Guuteette? Ayyee isarra murteessine? Ayyee. Waaqoo Guutuuti. Murteesse. Seenaa irratti illee istirii irratti yeroo qonnaan bultoonni Baalee fi qonnaan bultoonni Tigraay fi barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee fincila Hayila Sillaasee irratti geggeessan yeroo jalqabaatiif ijoollee maatii isaa qabatee bosonatti kan seene istiriidhaan anis barsiisaa istiriin ture kan Waaqoo Guutuutti seenaan barreeffamee kan jiru. Afaaniin garuu hedduu jedhamuu ni danda'a wal dursuus danda'anii akkas Aliyyi Cirriifaallee Huseen Bunee wannoo booda Muhammad Gadaafaa booda ani 100% akkaan kanaafuu ayyee irra kun rakkoon qabu argatee hin arganne isaa akkana. Gooti godina Baalee kana keessatti gooti yeroo seenaa dhageenye Jeneraal Waaqoo Guutuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti goota hangafa. Kaduraa Jeneraal Huseen Bunee. Tokkorra naa dhaabadha. Jeneraal Huseen Bunee akka seenaa naa himutti Jeneraal Huseen Buneeti jaarraa abbaa gadaati. Akka naannoo Baaleetitti si gaafadhe. Akka naannoo Baaleetitti seenaa guddaa qoradheellee hin beeku haa ta'u malee gooti kunniin kan amma maqaa dhee kun Jeneraal Huseen Bunee goota naannoo kanatti qabsoo Oromootii fi akkasuma karaa qabsoo Islaamaa keessatti illee goota seenaa guddaa qabu jedhee. Seenaa qabaachuu hedduu gootota hedduu jira. Seenaa isaanii hunda haasofnee fixuu hin dandeenyu. Garuu nama yeroo jalqabaatiif qabsoo keessa seeneen si gaafadhe ani maqama qofa akka naa himtuun barbaada. Ebalu yookiin Jeneraal Waaqooti yookiin Huseen Buneeti yookiin ammoo nama biraa jechuu dandeessa. Akka kiyyatti wanta kiyyibaa dubbatuun hin barbaachisu seenaalee qoradhee guddaan beeku goota sanniin kanat dursaa kanat humaa hidhee waan jedhee beekuun qabu. Tanaafuu irraa kunnu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo mee ammallee nama jabaa tokko harkadhee jira gaaffiiwwan hangaafataa jiru hedduun illee deebisee jira hedduun illee kan hin deebisne ni jiranii mee obboleessi kiyya kabajamaan namni hedduun ni beeytanii Munashid Kamal Hebboo kunillee nama gama aartiitiin seenaa fi waan garaagaraa barsiisu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya Munashida jabaa kana mee gaaffiiwwan asiin dura namoota gaggaafataa jiru isa gaafadha jechuudha obboleessa kiyya. Baga wal argine.
Tole baga wala garree awwisin. Ati jiraataa magaalaa kanaati moo akkam? Ani jiraata Baaleetti magaalaa Roobeetti. Maashaallah munashidummaan si beekanii anillee si argachuu kiyyaaf hedduu gammada. Har'a magaalaa Roobee keessa jirra. Daawwattoonni hedduun gaafii waan gaafadha. Hedduun deebisanii kanaan deebisnellee hin jira. Ati maal jette gaafii ansi gaafadhu kanaaf fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif abbaan toohidaa kan yeroo jalqabaatiif toohida biyya kana seensise eenyudha? Shee Bakrii toohidaa jechuun muftii Shee Bakrii nama jedhamudha. Namni yeroo jalqabaatiif toohida biyya kana seensise. Maashaallah. Gootota Baalee keessa gootota hedduu jira biyya Baalee kana keessa kan beekamanillee kan hin beekamnellee ammoo yeroo jalqabaatiif namni qabsoo keessa seene gootota Baalee keessaa eenyu jettaati? Yeroo jalqabaatiif namni gootota Baalee keessaa qabsoo tana wixinee ta'ee jalqabe Maammed Gadaa Qaalluuti. Maal si fakkaate? Maammed Gadaa Qaalluu yeroo jalqabaatiif gaafa qabsoon tun kaatu wayita amaarri dhufu warri gadaan biyya kana bulchu Qaalluu Gooda'a jedhanii raayituu keessallee dooyyoo jedhanii hangafni raayituu isaanii ganda kana. Gandi kun islaamummaanillee seera oromootiinillee waa maraanuu ummata ciccimaa beeki. Eega sanillee akkuma san egaa warri habashaa kun dhufe sanumatu fincila kaasee Maammed Gadaa Qaalluu ammoo hangafa. Garuu ati silaa gaafii kana gootonni wanni gaafadheefi waaqoo guutuu faa jedhanii aliyyii cirrii faa jedhanii tanaafi waan tana qulqulleeffachuuf si gaafadhe. Maal si fakkaate waaqoo guutuu gaafa Maammed Gadaan qabsoo jalqabu waaqoo ijoollee waaqoo eegasii irraa fuudhe waaqoo fi Maammed Gadaan abbalammoota ilmaan abbeerotaati. Waaqoon itti dhaamate Maammed Gadaan ufii hidhamee ufii du'ee jennaan ilmatti dhaamate waaqoo eegasii sandaran ittuu babal'ise. Sanumaaf namni kenna namni naftanyaa kana baay'ee miidhe waaqoo waan ta'eef malee Maammed Gadaa Qaalluu seenaatitti Maammed Gadaa Qaalluuti jechuudha. Maammed Gadaa Qaalluu kana duraan abbaan keenya xiqqeenna nutti himaa turanii namni hagas bareedu hin jiru jedhan arsii tana keessa. Maashaallah. Agareelleen aqliinilleen islaamummaalleen namni hagas bareedu hin jiru. Maammed Diidoo faa waliin hidhamaa turanii Maammed Diidoo Aliyyi Maammed Diidoo jedhanii ganda keenya warri yeroo san waliin hidhamaa ture nama yeroo takka bishaan salaataa irraa jalaa wanni hin jenne yeroo sanitti ilaalu manni keenya quluu salaataa qabatee akkasitti deema nama laal qabsoo tanaaf quuqamuu keessaa ilma irraan taree intala itti leenjise Aashaa Maammed Gadaa yoo jedhan dhageettee jirti. Amma eessa jirti isiin? Aashaa Maammed Gadaa amma Aanolee jirti. Aanaa Hangeetu Aanolee jedhanii ganda takkatu achi jira achi jirti. Maashaallah hedduu waan gaariidha. Munashida keenya jaalatamaa Kamaal Hebboo dhugumaanuu nama aartii qofa osoo hin taane nama seenaatillee ati akka amma sirraa dhaga'utti seenaa jabduu takka nuuf himte lamnillee asirraa ni hubataa jedhee ammallee daawwattoota keenyaa kan asiin dura gaggaafadhe leen deebii kan kee kanatu isaaniif ga'a jedhee yaada amma gaaffii biraas yaa gaafadhu. Maskiin yeroo jalqabaatii fi magaalaa Roobee keessatti ijaarame kam? Masjida yeroo jalqabaatiif magaalaa Roobee keessatti ijaarame akka seenaa irraa namoonni tokko tokko dubbatanitti gara sanbituu kanatti masjidi utubaa waggaa 800 dura hin jira jedhamee dubbatama. Akka magaalaa Roobeetti ijaarame. Akka magaalaa Roobeetti Masjidun Nuuri makana jechuudha. Masjidun Nuuri naannoo kamitti argama? Masjidun Nuuri jechuun as ganda duwwaa sadii asii karamarraa wayitaa Finfinnee irraa dhufan seensuma magaalaa haga tokko deemtee gara harka bitaatti argama wayita Roobee seentu jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tola. Gaaffiin biraa mootan si gaafadhu mudannoo. Mee jireenya kan kee keessatti gara kamiinuu haa ta'uti waan si mudate waan gorsa qaba jettu mee wanta kan maal si fakkaate waan kana na gaafachuun kan kee hedduu natti tole. Mudannoon waan jireenya kiyya irratti sana mudate keessa gaaf tokko su'a madarsaa seenuu jiru mucaa tokko daa'imaa xiqqaa kan sirri jaaladhu wayii operaasyoona godhannaan jedhee natti mane. Mucaa kana hin gaafadha jedhee hospitaala dhaqe. Hospitaala dhaqee mucaa kana achumaan waan kiisii qabullee fuudhee gargaareeni achi bahe.
Ani yeroo ammoo achii bayu yuunivarsiitii deemu kaayoon kiyya. Wayita mucaa bira dhaqee waan mucaa jaalala mucaa kanaaf qabuun baay'ee cinqameef mucaa Fira keeti moo? mucaan obboleessuma islaamaatiin ammoo baay'ee jaaladhaan garuu. Karaarra bahee osoo yuunivarsiitiin gahin awuraanis bakka jedhamtutti baajaajii keessaa bu'e beeyte. Yoo an baajaajii keessaa bu'u mucayyoon bareedduun wahii karaarra dhaabatti. Mucayyoon tuni eessa deemta jennaan yuunivarsiitii deemaa jetti. An garuu isiif osoo hin ta'in wayita isii yuunivarsiitii deema jettu anillee yuunivarsiitii deemuu kiyya yaadadha. Eega sani anillee yuunivarsiitii deemaa jedhee baajaajii deebi. Namoonni baajaajii keessa jiran yeroo kana waan ani isii jaaladhe yookaan bareen isii kun faana harkisee yuunivarsiitii deemu saan. An ammoo ituma san yuunivarsiitii deemee takkatti achirraa kolfinu jechuudha. Uummanni sun muluun takkatti achirraa kolfan ammoo osoo qaanya yuunivarsiitii dhaqee jechuudha. Maashaallah mudannoo ajaa'ibaati. Kana jechuun egaa namni hedduun keessa namaa otoo hin beekin zaahiruma gubbaa kanaatiin nama madaaluu danda'a. Waan akkasiiti mudannoo akkanaallee ni jira. Kanaafuu meegaa fi biraa jechuudha. Ulamoota umrii dheeraa qaban akka magaalaa Roobee kanatti yookiin akka Baaleetitti yoo fudhanne ulamoota umrii dheeraa qaban hanga ammaa lubbuudhaan jiran eenyu fa'aa beeytame hanga nama 5 yoo dandeesse achii ol jechuudha nu lakkaan. Abboo ulamaa umrii dheeraa kanan qaban kana kaa nama hedduu beeytee nama waggaa hedduu taa'ee diin islaamaa kanaafillee waa gumaache mul'atan qaban yeroo hedduu. Namoonni amma akka magaalaa kanaatti mul'ata qaban namoonni nu beeynu akka Haaji Abdurrahmaan Adam fa'aa imam masjida kana nama seenaa guddaa qabanii. Jira Masjidun Nuur jechuudha. Ammallee akkasuma Shee Bakrii fa'aa Shee Bakriin fa'aa nama Haaji Adam Saaddoo waliin illee ture. Shee Bakrii Tawhiidaa kun nama seenaa guddaa qabu. Namoota biraa illee amma yaadadhu namni isaan dursullee jiraachuu danda'a. Kan jechuun namoonni hedduun immoo kaas beekamanii hedduu otoo ta'u kan hin beekamne illee hedduu jira jechuudha. Namni hanga ammaa gaaffii ansi gaafadhe tana deebii taatuuf jechuudha. Namni hedduun as hin mul'anne jechuu jirta. Hayyee galatoomii hedduu si galateeffadha. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Tole galatoomii hawwi. Ammoo yeroo biraa istiidiyoo Hamiltaniitti akka dhuftee nu ziyaartu abdii qabna. Tole yoo rabbiin fedhe anilleen isin dubbisuu hin barbaada. Jechuun isin dubbisuu jechuun uummata keenya hunda dubbisuu waan ta'eef bareeda wal agarra inshallah. Hedduu galatoomii. Takofla gaafa wayii garbuu qamadii maalii kanneen addaan hin beekan. Ijoolleedhaati. Ijoolleedha. Kaanetiniin gadi baane garbuu boqqolloo maalii kan hin beeku boqqolloo nyaadha jedheetiniin baadiyyaa ba'uudhaaf deemaa jira. Lakkaa yeroon boqqollootti guuramuu fi garbuun maalii kun itti guuraman addaan hin beeku. Yeroo sanitti waan akka qamadii maalii kun haamamee jira. Boqqolloon ammoo qaata cirame. Guurame galfame. Ana ammoo yeroo kana gahasahiitiin deemaa jira. Eegas nama hohiitti dhufee boqqolloo nyaachuu barbaada jennaan isa barbaannaan qashama kana gajjannaan muka isaa jechuudha. Okay. Sun mudannoo kiyya yeroo baadiyyaa gadi bahuuti. Hedduu si galateeffadha obboleessa kiyya waan gaaffii teenya tanatti hirmaatteef jechuudha. Mee waa'ee keetii wal qabatee fakkeenyaaf ilmi namaa kun mudannoo hedduu qaba beektaa. Gama kamiinuu gama barumsaaniitiin ta'ee mudannoo gorsa qabdi jettu. Mee waan nama bohaarsitu mee maal qabda? Sirriidha ilmi namaa jireenya isaa keessatti mudannoo hedduu isa mudata. Achi keessaa irra hedduu waan nama mudatuu fi irra hedduu wayitii amma keessa yeroo kanaan kan wal qabatu waa'ee mallaqaati. Mallaqa kee osoo harkatti. Ati daldalaadhaa? An ammaaf baratama garuu namni kamuu mallaqa irraa hin qulqullaa'u. Mallaqatti namni najabne hin jiru. Mudannoo gabaabduu wayii magaalaa guddoo Finfinnee keessatti kan mudate isinii himuu barbaada. Osoma mallaqa koo baankii irraa baasee kiisitti qabadhee deemuu danda'u sababa nama tokko wajjin naannoo nama hin beekne waan dhaqeef nama tokko wajjin baallama qabuuf namni kun akka isaa ta'e sababa hojiitiin bakka biraa deemee bakkee bultii dhabuudhaan sa'aatii dheeraa
halkan ala keessa dhaabataa ture. Osoo mallaqa koo baankii baafadhee kiisitti ka qabadhu taate osoo bifa amma haaraan teknooloojii wal qabate kanaan ATM miinuu sa'aati san deemee bakka fedhe baachuu danda'a. ATM illee akka tasaa ta'e harkatti hin qabanne mallaqa kiyyas kiisitti hin qabanne waa yeroo rakkootiif jedhee waa yeroo mudannootiif jedhee lafa jala hin kaa'anne kana hunda waan silaa naqunnamu gaafsan ittiin saaxilamu ture osoo lafa jala of eeggannoo godhee jechuudha. Mudannoo sababa kanaatiif jecha halkan keessaa gara sa'a 8 taa'e dhaabadhee eegaa bulee mallaqa kiyya harkaan qabu bilbilli namichaan dalagu nama hin beeku namni ciise kana wajjin rakkoon magaalaa guddaa keessatti nama dhaqqabu takkaa lamaa miti san keessaa magaalaa guddaa keessaa namni waan garagaraatti saaxilamu jira. Kana hundarraa namni isinitti irra sitti dhiyaatee obiisii ta'u mallaqa keeti. Mallaqa kee yoo qabaatte namni fedhe ofitti si qabee bakka fedhe si bulchuu danda'a. Kanaafuu ulaagaa tottolfatteetiin ka'uu qabdaadha. Gorsa akkasii qabdiin si'a wanni mudannoon tanteetuni hedduu si galateeffadha. Galatooma. Galatooma isinis. Yaan an qabu miidiyaalee amma hawaasni islaamaa qilleensarraan gadhiifate kana irratti wal qabata. Miidiyaan amman tana nu waraabee jiru kun Hamilton TV'n yeroo ammaa hawaasa islaamaa keessatti hamilee guddaa uumee kaka'umsa guddaa nu uumee bakka jirruu fi bakka irraa kaan illee kan yaadachiisu kasochii kenna hunda guyyaa irraa guyyatti faana bu'ee nu hordofuu fi ija addunyaatii fi ija kenna hunda bakka jirrutti ka biraan nu gahu miidiyaalee kanneen baay'ee galatoomfadha. Ani akka qaama kiyyaatitti akka hawaasa islaamaatti immootu miidiyaaleen kunniin jalqabarra jiranii reef ijaaramarra jiranii reef hojiirra jiranii nama akka namaatti illee fakkeessin nama reef daa'imaa jiru nama reef ganaa ol ka'ee dhaabattee deemutu irra jira ganaa fiiguullee hedda waan ta'eef waan isa barbaachisu hunda ammumarraa akka jala dhaabannuu fi waan si galateeffannaa maqaa Hamilton TVtiin. Galatooma isinis baay'ee. Jireenya kiyya keessatti wanni na mudate karaa jechuudha qabsootiin bara 99 wayyaaneen biyyarra na ariite biyya biraa ture. Qabsoo keessa turtanii? Qabsoo keessa ture jechuun ganduma keessatti wayyaaneen biyyarra na ariite jechuudha. Bara 99 aanaa harannaa bulluq ganda Huu'oo keessatti biyya Addis Ababaa fa'aa naannoo akkana olii baqataa ture achirraa eegasii gale. Mudannoo kana qabdan jechuudha mudannoo qabsoo keessaa jechuudha. Hamilton TV'n uummata islaamaatiif barbaachisa. Garuu yaadi ani isinii kennuu barbaadu naannoo magaalaa malee naannoo baadiyyaa keessa deemtanii yaada uummata irraa fudhataa waan hin jirreef kan itti jabaadhaa magaalaa bichaa lafa ispaaltiin ga'e bichaa irra hin deemidhaa lafoota argiteetiin karaa rakkisaa akka uummanni islaamaa kun isin argu uummanni islaamaa magaalaa bichaa keessa hin jiraatu baadiyyaa gammoojjii keessa jira bootaa luyti namaa makiinaa malee luyti namaa deemtu jira kana keessa olii gad deema ummata islaamaa gammachiisa ummanni islaamaa hamilee isinirraa qaba akkaataa ammoo ummanni islaamaa ittiin guddatu haala xuruu irra jirtanii waan duraan hin jirre amma argamee jira hamilee ummata islaamaa akka argatu akka magaalaa argee itti gammadee itti isin dubbisee waliin haasoftan kana ummata baadiyyaa keessallee deema ummata islaamaa gohaarsaa. Maqaa Hamilton TVtiin hedduu isin galateeffannaa yaada gaarii nuu kennitanii nuti illee kanarra dalaguudhaaf inshaallah fuulduratti qophiidha waan ta'amuu qabullee waan ta'eef jechuudha. Bakka islaamni jiru hunda deemneetiin hawaasa keenya irraa waan gaarii takka irraa dalaguudha. Kaayyoon keenya illeen kanaafuu hedduu nu galatooma. Eshi isinillee galatooma maqaan kiyya Abdulfattaa Haji Kadir jedhama. Garuu gaaffii waa'ee goototaa san isin seenaan akka jettammoo isuma dursuu qaba jettan jechuun namni baay'een Muhammad Gadaa Qaalluu jedhanii. Muhammad Gadaa Qaalluu nami jalqabaa fi qabsoo jalqabe Muhammad Gadaa Qaalluuti. Amma sirreessitanii? Sirreessee jira Muhammad Gadaa Qaalluuti. Muhammad Gadaa Qaalluu irraa taafti ammoo ganda harannaa bullu jechuun ganda harannaa bullu keessa
maqaan isii diqqoo afaaniin abade ilmi isaati ija qaroo dhabdee jirti achi jirti isiinis akka dubbifamtu hedduu galatooma. Ishee galatooma isin. Nu duuba taree bilbila haloo jedhe. Naa mudannoo na kolfisiise kana keessaa isa kanaadha. Yeroo barumsaa